Finfinneetti waardiyyaan baankii daldalaa gaaffiin jaalalaa kiyya deebii hin arganne sababa jedhuun namoota 2 ajjeesuun ofis galaafate. Oduu biraatiin naannoo Amaaraatti bulchaa aanaa dabalatee namoonni 3 hidhattoota faannootiin ajjeefamanii. Oduu keenya yeroo kanaatiin oduuwwan nama sinii eeree fi kan biroo kan dhageessan ta'a. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun dagatina. Akkasumallee viidiyoo kana laayik gochuudhaan na waliin tura. Chaanaalii kanarratti oduu dhugaatee kan biyya keessaa fi kan biyya alaa guyyaa guyyaadhaan argattu. Amma gara bal'ina oduuttan darba. Oduu keenya jalqabaatiin Finfinneetti waardiyyaan baankii daldalaa gaaffiin jaalalaa kiyya deebii hin arganne sababa jedhuun namoota 2 ajjeesuun ofis galaafate. Finfinnee kutaa bulchiinsa Lidataa aanaa 6 keessatti damee baankii daldala Itoophiyaa naannawaa addabaabayii Kaarlitti argamutti namni tokko namoota 2 ajjeesee ofis galaafachuu poolisiin Finfinnee BBC'tti himeetu jira. Haalli du'a namoota 3tiif sababa ta'e kan uumame gaaffiin jaalalaa kiyya deebii hin arganne sababa jedhuun akka ta'es poolisiin ibseera. Waardiyyaan baankichaa obbo Shifarraa Raggaasaa jedhamu dubartii isa waliin hojjettuuf gaaffii dhiyeesseefiif deebii waan argachuu dhabeef dubartii kanaa fi nama biraa waliin hojjettu dubartii kana waliin hariiroo jaalalaa qaba jedhee shakku ajjeesuun ofis akka galaafate poolisiin beeksise. Namni Shifarraa Raggaasaa jedhamu kun dubartii Haannaa Tasfaayee jedhamtu umuriin ishee waggaa 32 taateef gaaffii jaalalaa dhiyeesseefi akkasumas obbo Nugusee Biraanuu nama jedhamu walumaan hojjetan itti dhukaasee ajjeese. Dubbii himaan poolisii Finfinnee Koomaandar Maarqos Taaddasaa BBC'tti akka himetti waardiyyaan yakka kana raawwate dabareessaa malee hojjetaa bakka bu'uun galee hojjettoota eegumsa halkaniirraa meeshaa waraanaa fudhachuun ajjechaa kana akka raawwate ibseera. Namni kun ajjechaa kana kan raawwate warra inni ajjeese hanga hojii galanitti eeguun jalqaba obbo Nugusee Biraanuu jedhamu rasaasa 2 rukutee ajjeesu Koomaandar Maarqos ibsanii. Ajjechaan kunis kan raawwate ganama sa'aatii 1 walakkaadhaa hanga sa'aatii 2 ta'uuf ruubiirruutti kan raawwatame yoo ta'u ajjechaawwan lamaan gidduu walirraa fageenya daqiiqaawwan 15 akka tures eerameera. Namni ajjechaa kana raawwate kun nama waliin hojjetu itti dhukaasee erga ajjeeseen booda dubartii gaaffii jaalalaa dhiyeesseef osoo hin ajjeesiin dura gochasaa kanarraa akka of qusatu gaafatame garuu hayyamamaa akka hin turres ibsameera. Namni kun meeshaa isaa akka lafa kaa'ee harka kennatuuf irra deddeebiin gaaffiin dhiyaateefi kan ture yoo ta'u kana gidduutti gara darbii tokkoffaa baankichaatti deemuun dubartii gaaffii jaalala isaa hin fudhanne jedhe haaluma wal fakkaatuun rasaasaan rukutee ajjeesuu poolisiin ibse. Namni kun namoota waliin hojjetu kanneen lamaan erga ajjeesee booda meeshaa qabateen ofis akka ajjeese dubbii himaan poolisii Finfinnee BBC'tti himuun waan mudate kanaan walumaa galatti lubbuun namoota 3 badeeras jechuudhaan gabaasanii. Namoonni ajjeefaman lamaan aadde Haannaa Tasfaayee fi obbo Nugusee Biraanuu hariiroo jaalalaa akka qaban suuraawwan agarsiisan akka argaman kan eeran dubbii himaan poolisii kun poolisiin qorannoo isaatii waa'ee namoonni lamaan hariiroo qabaachaa turan jedhame kana akka qulqulleeffatus ibsuudhaan taatee kana waliin wal qabatees adeemsa qorannoo gaggeessaa akka jiru poolisiin beeksiseera. Oduu keenya itti aanuun naannoo Amaaraatti bulchaa aanaa dabalatee namoonni 3 hidhattootaan ajjeefamanii. Naannoo Amaaraa godina Walloo Kibbaa aanaa warra Baabbootti bitootessa 11 bara 2025 bulchaa aanaa warra Baabboo obbo Faantaa'u Kabbadaa dabalatee namoonni 3 hidhattootaan ajjeefamuu bulchiinsi aanichaa beeksise. Bulchaa aanichaa dabalatee hoogganaa kutaa qorannoo yakkaa waajjira poolisii aanaa warra Baabboo Inspektar Zaman Fissaa fi konkolaachisaa Kabbadaa Indiriis jedhamu ajjeefamuun ibsameera. Waajjirri kominikeeshinii aanichaa ibsa fuula feesbuukii isaa irratti baaseen namoonni 3 kunneen hojiif osoo imalaa jiranii haleellaa humnoota finxaaleeyyii faannootiin akka ajjeefaman ibseera. Humnoonni kunneen hooggantoota aanaa fi ogeeyyii uummata tajaajiluuf imalaa turan karaa irratti eeganii ajjeesan kan jedhe ibsichi itti dabaluun humnoonni finxaaleeyyii kunneen yaadaan injifachuu hin dandeenye haleeluu fi ajjeesuudhaan kaayyoo isaanii galmaan ga'uuf yaalaa jiru jechuudhaanis himateera. Itti dabaluudhaan hooggantoota misooma nagaa tokkummaa uummataaf kutannoo qaban ajjeesuun qabsoon dhaabbachuu akka hin dandeenyes ibseera. Naannoo Amaaraa keessatti waldhabdee humnoota nageenya mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti deemaa jiru wal qabatee haleellaan qondaaltota mootummaa naannichaa irratti raawwatamus cimeetu jira. Kanaan duras godina Walloo Kaabaatti hoogganaan paartii badhaadhinaa magaalaa Qobboo obbo Darribee Ballaxaa rasaasa hidhattootaan dhukaafameen ajjeefamuun namoonni 4 madaa'uun isaanii gabaafamuun isaan yaaddatama. Naannichatti godina Shawaa Kaabaatti hoogganaan bulchiinsa aanaa Qabaat aadde Milishuu Baqqalaa caamsaa 29 bara 2016 ajjeefamuun isaas ni yaaddatama. Oduu wal fakkaatuun bulchaa aanaa Efraataa Gidiim obbo Albis Adaabiraash hidhattoota kanneeniin ajjeefamuun isaas gabaafameetu ture. Kana malees miseensonni tikaa nageenya mootummaa godina Shawaa Kaabaa magaalaa Roobiit 2 caamsaa 2016 keessa akkasumas rasaasaan ajjeefamuun isaanii ni yaaddatama.
Egaa daawwattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf isiniif qabadhee dhufee kana gammaatti hordoftanidha. Sa'aatii muraasa booda oduu biraatiin nagaa walitti deebinutti nagaan tura. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo sabskiraayib gochuun dagatinaa nagaan tura.